walloo wayita kaleessa 4 kiiloo isinitti ajajanii akka isin dhabamtan guyyaa san Daaniyeel kibrat mataa nyaanne haga ajaartii isaa wajjin rafuu hin dandeenye jedhan guyyaa sanirraa Daaniyeel kibrat mal dhageenya beeytanii masjida keessatti jihaad jettee awaajji jedhan sheeka aslii miti kun sheeka shokolaataa sheeka mallan ibide sheeka shukshuka sheeka hattu sheeka shabshaabba warra amantaa gurguratu kun yerummaa yoo qabaatanas kun balbalatee san dura 4 kiiloo jala waraana abiyyi qofaa miti isin waraana sabaaf salamiiti miidhamni eessa jira jettanii taa'uu tanii laaluu qabdan walaakin laaluu hin dandeenye manii qofaan dalaydan sababa kanaan salphattanii walloo hin beeytaami sagalee guyyaa sanii walloo haxaayi kamise shawaroodhiit baate hin beeyta sagalee guyyaa sanii hin dagatin sabummaa qabaannaan eenyummaa walii qabaannaan miidhamni keessa miidhama kenna jennaan ruuhii teenna qabnee sagalee taanee lollee Oromoo hunda bakka jiru qabnee walloo dhiirummaa teessan isinitti arginaan afaan dhiifnee funyaan hin dubbanne guyyaa san walloo zamana isin ashabbaarii jedhanii isinitti awaajan 4 kiiloo keessa taa'anii ashabbaarii miti ummanni kun ummata mirga ofiitiin falmatu du'uu hin qabu jennee sagalee isin taane walloo qabeenya qabnu hunda isin raawwataa turre walloo لأنكم إسن تنور راي نور إسن راي إسن دبامون إسن دبامودا إسنيقال أكان إسنيقال جدا والله شوكولاتة أصنتي والله أصلي استراتيجيك أبسو أمة أورومو أن أورومو ما جريو في التبيك لولي اسم مدي جرا لولي تقرأ اسم مدي جرتي ويانا اسم مدي جرتي كلامي كمي سيبري جرتيني أجي ستمنا wayita kaleessa 4 kiiloo isinitti ajajanii akka isin dhabamtan ambulaansii keessaa isin fuudhanii laal akkanatti isin cafaqan wayita isin jedhu kana nu cafaqan jechuudha wayita rahmata tokko malee gararra nu ejjetaa turan wayita halkanii guyyaa du'aayitti bulle wayita ilma namaa kama daa'e billaa waan irra deemanii kolfaa cafaqan innaatiin fiqiree addisee jedhanii walloo Amerikaan lallaba bayyannaan lallaba baatee ambikirati abii haasteetiin 55 Austraaliyaan lallaba walloo bahidannaan ambikirati abii haasteetiin hundi lallaba baate walloo Ayurooppaan isteet dawlaan 28 hundi lallaba baate Afriikiyaan biyyi Aasiyaa keessa hundi jiru marti lallaba baate walloo dhabamuun nu dhabamuudha jedhanii kaayoo akkanaa lafa kaayanii lallaba bayan maal barbaadan ommaa adirraa kun maal barbaadanii isin hin barbaanne jennaan isin biraan geenne tafahamuuna jajjidan akkaan isini gala sheekota wallootiin lakkaan gala sheekota wallootiin lakkaan gala eenyummaa walloo akkatti nu kabachiifne ummanni Oromoo Islaama Amaaraatii moo'ite salal ummanni Oromoo sheekota wallootiin lakkaan gala wareegama guyyaa sanii qixa ruuhii itti kenninu geenne akkatti nuti diina dura dhaabanne diina zamana mililik istiraatiijii zamana mililik kaayoo zamana mililik qabatee dhufaa jiru walloon 30 nyaatee islaama isaanii 30 nyaatee istiraatiijii masaniin isaanii dhufuu jiru walloo bannaan baddan isin Oromoo jenne ambikirati abii haa Oromoon hundi dammayte tanki Oromoo jiraadha abboo bakka jirtan maratti ummata wayita lallaba nama wajjin dhaabatu nama hin tuffanne jiraadha wayita nu lallaba kana lallabne naafxanyaa hamileen isaanii hunda isii lafatti dabre kaayoon isaan dhuftee marti gara hafaazaa tare istiraatiijiin isaan ka 4 kiiloo hundi harkaa bade hin taa'amneef wallaahi summa wallah li'annahum zaalimiina mujrimiin jenneen guyyaa san Daaniyeel kibrat mataa nyaanne kibriita matatti nayne haga ajaartii isaa wajjin rafuu hin dandeenye jedhan guyyaa sanirraa Daaniyeel kibrat kibriita matatti nayne kibriita qaama isaa kasaalaa ka haadoochu jechuudha taarifuuna jajidan kun wayita kana durbannu harbul ilaam jedha shokolaataan galu wayita nu akkana dubbannu kana shokolaataan galu bar waan nu dubbannuuf qabna guyyaa bilisoomne akkatti nu dubbannu taa'aa eegaa amma waan akkana nu dubbisu jira akka maraattutti li'annanaa maraattu amma yeroo kana isini galaami akka walloo mal dhageenna amma beeytani ummatuma san mal dhageenna beeytani masjida keessatti jihaad jettee awaajji jedhan sheeka aslii miti kun sheeka shokolaataa sheeka mallan ibide sheeka shukshuka sheeka hattu sheeka shabshaabba warra amantaa gurguratu kun minbara rasuulaa gubbaa dhaabatee amaara wajjin lolaa jedhee jihaad jedhee awaaju kun wallahi rabbi sii kakadhaku sheekaa miti innahu bitamtuudha hattuudha
Amaara lubbuu namaa raawwatu wajjin lola xilaata isaa kakaleessa isa wareegaa ture wajjin jihaad jedhee masjida keessa dhaabatee lallabaa jihaad. Maa ma'anaa jihaadni maali? En wajjin loli siin jedhe rabbiin jihaadha. Jihaadni kami? Jihaadni ati awaaju masjida minbara rasuulaa gubbaa dhaabattee ummata zaalima nama gudeetu qabeenya namaa saamu ilma namaa cafaqu wajjin jihaad jettee wayita awaaju kana anti sheeka moo shukshukaa moo shokolaataa moo maali eenyummaa kee beeksisi dura garuu warri minbara irra dhaabattee jihaad jedhu kun areeda ofirraa qaba ummata nuu ibsa. Sheekuma dhugaati moo haara isinii fidan ahabaasha Ahabasha mo sheekuma dhugaati warri jihaad abiyyi wajjin jihaada ka'aa jedhu kun sheeka dhugaati moo ahabasha hojjaan nu baasa yoo ahabasha taa'e akka ahabasha dubban yoo sheeka dhugaata irratti dubban akkatti irratti dubbannu qabna jihaada jettee awaajja abboo sunna rasuula jallifta abboo jihaadni aqiidaa qaba aqaa'ida qaba akkatti deemu qaba kaayoo qaba istiraatiijii qaba akkatti hoogganamu qaba akkatti deemu nama awaajjattu qaba minbara rasuula irratti baatee zaalimtoota wajjin jihaadaa jetta abboo walloo kun waan hin fudhatamne gayra ma'quul egaa isinii himaan kalimaa dhugaa Tigre alam dunia walin los tidak asini ma. Sheikh Shokolata jihad jetu kan dagai sima. Amanta ke senakin dolo lu barba de kilo le walin daratai. Dapatai achi. Rabbi nu Oromia ke sata isin debisi fokata masjid fokisu. Dalacha masjid fokisu. Dalacha aqaidan kam ne strategi kam ne khayon kam ne sakafan kam ne amantan kam ne achi rabbi da bas hango no harka tigre masjid rasulullah gubba man bala rasulullah gubba abatte jihad awaja ama wajin. Jihad jetta dirqamaan itti oonfanii jedha dirqamni kami dirqamaan zinaa godhi yoo siin jedhan ittuma darbitee baay'ee nan dubbisina haraqee dhuge yoo siin jedhan dirqamaan ittuma darbitaati hundaan madalidaati kaayoon kee kana jechuudha wayitachaayideen bitee waan heeydii barsiifta waan nifaasaa barsiifta daa'imni ammoo maddii keetitti du'a beelaan daa'imni ammoo maddii keetitti du'a rasaasaan waa'ee kana dubbachuu hin dandeettu doolaara garasti dabbinaan minbara rasuula irratti baatee jihad jettu sun istiraatiijii kee funyaan hin dhaqe achiin baasi bakka shintibeetii seentu saniin wallo dhagaye Oromon badun ati badun Oromon badu Tigireen la mahal biyyattii keessatti ni deebiti Oromoo wajjin kun hintam maqalee amma xaayiraan dhadhayan kun kana sammuu isin seenin kun sammuu isin seenin kun maal jedhee akka isinitti wassafullee beekwan daa'imman dubartii dulloota bakka dhiiraa dhiisanii bakka funyaanii walitti deebi'anii haasayan dubartiin garii lallaaftuun isin himu dhiifama soorii wayita shamarran jedhu kana arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa'i waan rabbiin jedheef kana dubbadhean dubartiin gariin yoo jaarsaa walloltee isa waa godhuu dadhabde mucaa daa'ima akka gilliddu beeytanii daa'ima kun baalage mucaa waan balleessine bar isuma badala isa tumtu daa'ima zambiin qabne gilliddi mana keessa shat fatat badhaan inni leencaasitti dadhabdee jennaanii qeeransa daa'imaniif dullattii maqalatti tumti Hala kuni dirummaan aku ira taatan ilas wallo maddi mali magalan tun makasi astagfirullah dase konkolatan to kuma dibba furtai dase ra marfama isi hika kongol jadaka mal tu asio so ni aslo la jiru sharkati tarach la tun taina irumma yo kabatana sikunom bal balate sandura 4 kilo jala asitlola kaleessa wayta isin qeerroon irraa ajjeesaa turtan waraana kenna poolisa kenna liyyuu haylii kenna dhuunfixinaanu saba keessanii mirga kenna falmana jedhakatti gootan hunda isaanii fuunee awwaalle isin ammoo harraagessaa fi bineensattu nyaata amma wallaahi ija teessan harraagessa isin keessaa guuraa jira gaara keessatti li'annakum maal akka isiniin jedhun beeku ka waraana biyya biraa taatanii natti dhufnaan bar isinitti aariyaan waraana abiyyi qofaa miti isin waraana sabaaf salamiiti miidhamni eessa jira jettanii taa'uu tanii laaluu qabdan ولكن لا لندن دني مني قفان دلايدن سبب كانان سلبتني بر حاجة موتومان أما جروكون أبتت الروف كاري يوجا تيكاتي مب كمل أتان دلكمه كم كوران هاجن نكرمت أيدي ما فهم الحمد لله جرا الحمد لله لين شكي جمال نانجا تابتي الحمد لله جرا ثم الحمد لله وزيادة لك الحمد لله ما لك كبامتي أنا جدا متي موتي على ما جت أنا مالها كامي كابامي تكالي كجدي كأتي أصوف فهمين جوما كربين على ما كفله والله ثم والله جومان أرمو إتفي ربين كفله لماذا كنامني تقعد يسمع لين تويدا يا ربي لك الحمد والشكر فنعم المولى ونعم النصير لماذا جوما كربين كفله ستي ما لقي كيرون أرين جالسوتين منقدوتين تكرر راكبين haga amma mootummaa amma jiru kana keessatti lubbuu
kuma kudhan wareeyne. Lubbuu kuma kudhan wareeyne. Zamana Tigireen bulchitu san keessa Tigireen nama tokko xiyyiitiin hin dhooyne. Warrumaa mootummaa amma jiruu kanatti wareegaa ture wayita sanillee. Kana yoo isinitti himan isin hamneessa. Akbar naafxanyaa jala naafxanyaa caala irrabbadaan ummata Oromootti wayita kana isin himu kana duuta isin qabalaan irrabbadaan OPDO fi warra OPDO dalagu. Isaan dhabamuun kaayoon isaanii buqqa'uun wallahi Oromoo waggaa dhibba kuma qiyaamaan hin dhaabatte osoo hin gabroomin bi'idhnillah biquwwatillah innahum munaafiqiin mujrimiin isinii maa dhagaa hundi isaanii kuma tokko fixan kuma kudhan wayita fixan kana waraana kallacha dhawu kana su asayo anjatu la jedheet malaka godhee ilma namaa fuudhu kana lakka hajaan qabu barbo ka Tigraay keessatti yoo gatti qaate aqalla shay waraanni kuma 70 dhumate laka alhamdulillah 70,000 aqalla shay wallahi laka alhamdulillah khaliq al-khalq waan Tigraay keessatti akka ati fahamtutti rabbi siin dalagu akka ati beeytutti akka ati agartutti rabbi siin dalagu laka alhamdulillah khaliq al-khalq Tigraay keessatti aqalla shay kumni 70 dhumate maqaa qeerroo tokkocha du'eetiin guma 70 kafale rabbi nama truuhi 70 kafale mootiin alama tafaham jajidan akkam bani mataa kee wayita kan mataa qeerroo asiin buqqa'ee asiin bahee tokkochaan guma nama tokko rabbiin 70 namaatiin kafale alhamdulillahi thumma alhamdulillah alhamdulillahi thumma alhamdulillah maqaa nama tokko qeerroo tokkootiin laal qeerroo tokkootiin 70 waraanaa dhabamsiise rabbiin 70 maal barbaadda kanarraa alhamdulillah yoo jedhin akkamsi haa ta'u feete rabbiin alamaa kana ol shokolaataa faamtuu bar haqal maal si haa ta'u barbaadda yoo kanuma alhamdulillah hin jedhin zaalimman nama fixu zaalimman nama guddeetu hunda isi gubbarraa haga jalatti dhabamsiise mootiin alamaa wallahi summa alhamdulillah ruuhii namarraa warra dantaan qabne kuma 70 aqalla shay gadi lash godhee sitti hima kuma 70 fixe rabbi maqaa qeerroo tokkootiin nama 70 gumaa fi kafale kana ol maal barbaaddat mee gumaa baasii jettee maa sirbaa oolta gumaan intaha sii maa dhagaye samanen qeerroo yoo gatti qaaten kuma 50 kuma 60 kuma 70 hidhaa mootummaa kanaa jira waraanni kuma 100 mana hidhaa Tigree jira waraanni kuma 100 mana hidhaa Tigree jira dhiitoo isin nama xiqqeessaa isin nama xiqqeessitu hunda rabbiin Tigreetti harkatti naqee innaate la bija sababa isin mucaa daa'ima tokko ka qawwee harkaan qabne galaafattaniin anillee 70 isin kafala jedheen baadaa turiitu aktan kanarra maal barbaadda nuti wanni jibbiinu zulmii jibbiina zulmiin akkanatti dhufte matarra isin xiqqeenni isin nama xiqqeessitan akkanatti rabbi isin xiqqeessa akkanatti rabbi isin xiqqeessa alhamdulillah Oromoo martinuu warri furriyyummaa barbaadu warri mirga ufiitii falmatu warri dachii ufiitii falmatu warri saaminsaa falmatu warri hidhagaa mareetii falmatu hundi isaa alhamdulillah jedhe shokolaataan amma jedhin xiqqoo eegi guyyaa laayifii biraa dhufu 15 yoo jabaatte torbetti guyyaa sana alhamdulillah dubbisu dhugaa alhamdulillah jette shokolaataan amma laa seeni mawdu'a kana keessa shokolaataan mala yookiin shokolaataan seenuun balxajiin seenuun istiraatiijii kana keessa barbaachisu Oromoon miidhamtee halkanii guyyaa booyaa bulte dubartiin teenna haawwanni teenna bakka jirtanii kutaa Oromiyaa 11 keessaa bakka mara miidhamtee ilmaan keessan du'aa bahe hundi keessanuu alhamdulillah jedhaa sujuudu shukriin godhaa bakka jirtan maratti maqaa ilma keessan tokkootiin shamaree teessan tokkootiin waraana 70 isinii kafale rabbiin alamaa guma yoo rabbiin hin galatoonfatin eenyuun galatoonfatan akkana alhamdulillah thumma alhamdulillah ammallee